shimallis abdii saadaati. Dhaamsa kiyya hunda keessaa waa'een shimallis abdii saadaa waan dhabamu natti fakkaatu. Maaliif jennaani? Anis malattuu gabritti arafaa bitaniin seense ta'ee natti fakkaata. Gabrittiin arafaa bitan guyyaa hunda yiiduma arafaa seetii janii beeytu. Kanaaf anis akkasittiin irratti maraadhee na fakkaatte akka gabritti guyyaa yiida arafaa bitaniitti waa'ee shimallis abdii saadaa kan hindeessu. Dhiyeenya kana shimallis abdii saadaa haasawa isaa dhaggeeffadheetiin warraa jechuu barbaade. Dhaamsi inni dabarse waan ni ajjeesanii gooticha keenya Haacaaluu Hundee isaadhaa ajjeesaniiti reefka isaallee hatanii je. Reefka isaallee hatanii je. Natti hin bilbilina jarana xiqqummaan naa hafe naa obsa. Reefka isaa hatanii je. Guyyaadhaan halkanii ja. Shimallis abdii saadhaa. Namni reefka gooticha Oromoodhaa Haacaaluu Hundee isaadhaa kabajaa dhorke akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namni sadarkaa duraatti reefka Haacaaluudhaa kabajaa dhorke Shimallis abdii saadhaati. Ifii waraanatti bobbaasanii gooftaa isaa irraa ajaja fudhateen. Reefka hatanii je. Fira Haacaaluutis ajjeesanii je. Eessumaa fi obboleessaas dhawanii je. Guyyaa adii fi dhawanii. Shaneedhaatu kana dalagee je. Nuti dhaaba shanee jan isaa fi TV isaatirraa dhageenye hin beeku irraa dubbachuu hin danda'an. Dhaaba shanee jan irraa dubbachuu hin danda'u abbaan firraa dubbata hoo jiraate. Dubbii fi lubbuun abbaan irraa baate. Oromoo mee akkamitti Pireezidantiin naannoo Oromiyaadhaa ifiin jiru kan Oromoon bakka bu'e jiru guyyaa adii odoo namni arkuu ummanni arkuu soba hagana gahe ajjeesaniiti reefka isaatillee hatanii firallee boombiitti darbanii miidhaa irraan gahanii je. Eenyu kakkas godhe? Ka reefka isaa kabajaa dhorkee olii gaxoofaa ture eenyu? Kachitti gartee dhukaasa awwaalchasaa gubbatti waraana irra bobbaasee ajjeesisiise. Amboon bara Oromiyaadha. Jabuutiidhaa miti akka Keeniyaadhaa miti. Naannoo Affaarii miti. Maqaa kanaaf isaan bulti. Dullaan ifii dhayeeti. Ifii ijaa jaan. Kanaafi Oromoo mee waan kana qaqqabaa laala. Mootummaan federaalaa naannoo Tigraayitti manguddummaa erga. Naannoo Oromiyaatti waraana erga. Dhagawuu ooleeti Shimallis Abdiisaa harkuu ooleeti. Manni hidhaa guutee manni barumsaa mana hidhaa Oromoodhaa ta'ee jira yeroo ammaa kanatti. Oromoo asirratti waa jechuu barbaada. Jecha kana takka waa'ee reefka Haacaaluudha. Haacaaluu ajjeesanii reefka isaallee hatanii jecha je'amu kana galmeessa. Fira isaallee boombiitti darbanii ajjeesanii kaan madeessanii kan Shimallis Abdiisaa jee kana galmeessa hin dagatamu. Tokko kan biraati Oromoo wanni galmeessitee dhaloota dabarsuu taatu. Kanuma keessatti warra maangaa nuun jee galmeessa. Oromoo ta'ee jecha san girrisa je'ee maqaa qeeroodhaan nama girrisaa jee. Akka mootummaattis akka nam tokkeettillee galmeessa. Oromoo 5,000 lubbuu dhumte. Jijjiirraa biyya sanii fidde. Itoophiyaa kufaatii irraa hambifte. Gaafa Afrikaatii fi biyya saniif nagaya uumte. Qeeroo saniin girrisaa dhala Oromoo ta'ee namni jee dhiblee harki dhiigaa ka ijji imimmaan hin qabne ta'uu hubadha.
waa'een Shimallis Abdiisaadhaa halkan guutuu fi guyyaa guutuu haasa'uunis isaa fi fakkaataa isaa ka Oromummaa himatu hedduurraa haasa'uun ni danda'ama. Ammoo hojiin godhannu dalagaa hojii manaa nuu baasuuf waan kana haasa'an waan godhi jedhanii reemootaan dalaysiisanii jechuudha. Kanaaf inninis bara akkuma gartee Dr. Gabratsiyoon nitti itti aanaa naannoo Tigraay hogguu ta'uu Dr. Gabratsiyoon ka manguddootti ergan kun uummata Tigraay wajjin kabajanii ulfina kennanii fi bar Shimallis Abdiisaatis pireezentii naannoo Oromiyaati. Ati maaliif gartee ajjechaa fi hidhaa saba hogguu saba sanirratti manguddoo karaa nagayaa barbaadan Oromiyaa irratti maaliif waraana bobbaasanii ajjechaadhaaf hidhaadhaaf maaliif afeeraman jettee takkaa'if gaafattee jirta? Guyyaa adiidhaan halkan jettee uummata Oromoo dogoggorsuudhaaf hin deemin. Nilleen dandeessu Oromoon har'aan tana gartee gadaa ati gartee maqaatti aanaa pireezentii naannoo Oromiyaa harkatte kana keessatti qaroominni Oromoodhaa bakka dur hin jiru. Aduu dhiiteen bobbaan deemin irraa if qusadhu hagana jechuutiin xiqqoo goofata tokko Oromoo keessa isinii fide. Dubbii fidaa beeytanii. Gaaf tokko intalti takka ni dhaabbatti intala dubraati qarreedha bareedduudha roobni roobee jira ammoo tokko gartee jaarsa dulloomee dabrellee miti dardarallee miti iddu jireessa namaa jabaa bira kana odoo deemu hogguu miciyyoo tana bira ga'ee intala tana laalu qaamaa qalbiin isaa jijjiiramte. Oduu deemuu shirgigaatee lafa dha'u hogguu ka'u intaluma dhaabbattu tana harma isii qabatee lafa dha'u raaf. Manguddittiin takka fagoo dhaabbattee laalu jirti. Eega kufaatii hanqatee qabatee kufaatii hanqate lafan geenye ka'ee silaa gadhiisuu gaarii miire gadin dhiifne xiqqo turraane aboo jetteen manguddittiin ati hogguu shirgigaattee lafa dha'uu deemtu kufuu deemtu harma dubiraa qabatteen dhaabbatini irraachi siqi yoo kufuu barbaadde lafa dhahii jettee wanni gartee harma dubartiidhaa qabattee dhaabbattuuf numan jirre. Dubbii Shimallis Abdiisaadhaa tanaaniin muuxa maraa tanaaniin tuuttooyidha. Kufaatiin teetuu dhiyaatteeti Oromoo waan qaqqabattu tana dhiisii lafa dha'uu yoo barbaadde namarraachi siqi Oromoo raachi bayi shirgigaattee kufuuf deemtaa lafa dha'i irraachi bayi tanaaniin halkan guutuu guyyaa guutuu haasawanta isaatuun hin dhumtu tanaaniin bire dabra Oromoo waa'ee isaa kana idduuni waa isiniif dagaa amma tokkumaan naafe yaada kiyya kaniin irra jiru dhufadheen xumurataatiin jira. Jidduuni waa isiniifite akkaan qabneen nu duule keenya wajjin nu tumse akkaan qabneen nu duule keenya waliin nu tumse enuma waliin cabsanii nu gabroonfatanii Oromoo dhiisaa ifi fidduula akkaan qabneen nu duule keenya wajjin nu tumse akkaan qabneen nu duule keenya wajjin nu tumse enuma waliin cabsanii nu gabroonfatanii Oromoo dhiisaa ifi fidduula
karehen gugattu warabe isadevo dirmachu lakkise hola malif rava hanga hirrageiso hinsoso bakka holan guyya kalan duru sami arka kandalacha nyate burre fisnita tanayo batan tokkomu furmata akkan kamne no dule he kenya wajin no tumse he akkan kamne no dule he kenya walin no tumse numa walin chabsani nu gabrum fatani oromo dizo vividulo wara borra wayana alkansi bobo deisi tusni bata manni sirada ibiddatu ama kan halkani guyya kan si jala senu gara fi allayya nu walif dirmanne yodam sine male shanyi oromo dalakkisu tokkolle nu walif dirmanne yodam sine male shanyi oromo dalakkisu tokkolle akkan kamne no dule kenya wajin no tumse akkan kamne no dule kenya wajin no tumse henuma walin chabsani nu gabrum fatani oromo diza fi vidula oromo diza fi vidula oromo diza fi vidula tole galab meti birki wali fadod lammi wali frifat jiddu dan yokana kofa bana hasawni kofti beita cehu guran namakka sajetin iddu dan isnifiti idduudha waalooheen adufe oromo mataa keeysa saa waan qabdurraa maalif habaddaayitaa maalif moggabbaatee harree qoraaniitii fi tadaakuu fi'attee deemtumaa wal keeysa oofta jettanii caayaa taajjabbiidhaa jala nan teeysisinaadhaa ulfinaanis isin gaafadhaa reefuun tana'ee wanni nun dhiifne takkaa jiraa beeytu tawjii guyyaa godhanne hogguu hunda yaadannu akka maqaa haadha abbaa keenyaatti akka ilmoo teenyaatti akka obboleeytii teenyaatti akka obboleeysa keenyaatti akka adeera keenyaatti akka eeysuma keenyaatti akka adaadaa teenyaatti akka hindooyyee teenyaatti waan yaadannu qabnaa beeyta isin sabmaal inni beeytanimi du'a haa caaluu hundee isaatii fi hayyoota oromoodhaa kan ammaan tana hidhamee hidhaa jiru wanni sammuu teenya nu qirqixu sanii jechuu kanarratti waa jechuu barbaada jara keenya nu sobuuf jarri waan hin godhin hin qabu aduu guyyaatiin halkanii jechuu ija nu qabuu barbaadan arraa gadaa namni ija wal qabuu miti tanaaf waan jechuu barbaade intalti haacaaluu hundee isaatti erganii ajjeefte tadhiyeenya kana suudaan seente jaamee odeeyfamu akka chaayinaadhaa fi jaappaan jirtuutti himamaa waan san oromoon chaayinaa jirtuu fi ta jaappaan jirtu jala deemaa jechuu barbaadeeti asumarraan nama biraanaa ajjeese ji'ee harka hidhanii fidanii lubbuutiyyaan if balleeysuu deema na hayyami jee kamana murtiidhaa gaafatu faa fidan oromoon dilana gowwaa akkan taane mootummaan biltsiginnaatii fi dhala oromoo tahee ka mootummaa biltsiginnaa kanaa wajjiin keeysattuu warroonni biyya alaarra deemtanii warra oromoo ajjeesu ka saamu ka dubartii oromoo gudeedee ilmoo ji'a 5 irraa baasu wajjiin dimokiraasii nagayaa biyya san jire jettanii deemtan
nuufi isin jiddu Oromoo fi isin jiddu wahuma takkaa jira. Gumaadhaa isin jidduu jira. Kana hubadhaa. Isin dhibilee harka dhiigaa ka ijjii mimmaan hin qabne ta'uu if bara. Tanaas idduun keeysa fidadheetiin amma gara biraa tarkaanfadhaa. Dhaamsa walii galaati sabaaf sablammoota gartee impaara Itoophiyaatii fi Oromiyaa keessa jiraniif qabsoon xumura gabrummaadhaa kan qeeroon eegalame qeeroo dhalli yeroo Somaaleedhaa qeeroo Somaaleedhaa kan Affaar kan Walaayitaa kan Bilishaangul kan Gumus kan Silxee kan Sidaamaa kan Tigraay qeeroon baanaa beekaa gaan TPLF hin baanu tanarraayis waa butattanii ittiin afarsuu barbaaddanii karaan cufaadha. Isiniitu Tigraay Itoophiyaa keessaa baase malee an Tigraay Itoophiyaa keessaa baasuu hin danda'u, Itoophiyaas godhuu hin danda'u, irraayis fudhatuu irraayis mulquu hin danda'u. Tanaaf qeeroo Tigraayiif akka nama biyya takka keessa wajji jiruutti galaana xumura gabrummaadhaa kan qeeroon Oromoodhaa amma eegaltetti akka makamtan ulfinaanin maqaa qeeroo Oromootii fi qarree Oromootii fi saba Oromootiin qabsoo teenya dabalamtanii itti jirtanii akka mul'attu akka gootan ulfinaa fi kabajaaniin ol ka'ee isin gaafadha. Waliin kufne waliin kaana hiree takka qabna qabsoo xumura gabrummaadhaa ta qeeroon Oromoodhaa eegaltetti dabalamtanii bara gabrummaa kana akka gabaabsinuun asumaan waamicha isinii godhaa. Waamichi kiyya kun kan qeeroo Oromoo bakka bu'ee qarree Oromoo bakka bu'ee ummata Oromoo bakka bu'eeti. Kanaaf akka qabsoo tana keessatti hirmaattanii waliin xumuratti goonu ulfinaa fi kabajaanin isin gaafadhaa. Mee xumura amma waan xumuraa waan jenneef waan gabaabaa tokko sirba gabaabaa tokko. Mandiyee hangaasee didiche kibbaa fi bahaan jirkaa roobsuuf hin kallolaan walgayaa bahaa fi dhihaan titiifattiin dhiisuu hin oolu fuullee dhiqee qulqulleessuu caamsaa barreen dheeroof nu ergaraa ture roobee nurraa baasuuf duumessi wal maree bahaa fi dhihaan titiifa duraani hamma kaabaaf kibbaa roobni guddinaani lafaan nu haagayuu kana kama garsuu cubbuu habeena taa'u mandiyee hangaasee didiche kibbaa fi bahaan jirkaa roobsuuf hin kallolaan walgayaa bahaa fi dhihaan titiifattiin dhiisuu hin oolu fuullee dhiqee qulqulleessuu. Tole lammii walii rifattu birkii walii fadooddu Oromoo maaltu nurraa irruudha? Hogguu Tigraayitti manguddummaa ergan jaarsummaa ergan hogguunuuf nutti immoo rasaasaa fi du'aa ajjechaa hidhaa ergan naannoo Oromiyaatti maaltu nurraa irruudha? Dhaabbinaa fi beekumsaan namaa gajjirra moo hayyoota hin qabne moo maali? Waan nurraa irruu san irratti akka hojoomnuun barbaadaa alaa fi keessaayis tanaafin idduun keessa butan. Duumessi gurraachis wal maree dukkanee jirkaa roobee kuufnaa ar'a mirkanfannee rogayyuudha gayaa didillisee
mandiisuu bakka wacaafnaan baqata girrisaan lafaan nu hagayuu qabbanooynaa oowwa garaa nu boba'uu lafaan nu hagayuu qabbanooynaa oowwa garaa nu boba'uu mantii hangaasee didiche kibbaa fi baan jirkaa roobsuuf kallolaan walgayaa bahaa fi dhiyaan titiifattiin deessuu hin ooluu fullayee dhiqee qulqulleessuu. Durii falaalatti odeessa dhageenya arra karfaffeessee hangaasuu argina awwaannisaa geerii maacuriinuun tollee qeeroon haxaa'ee geessa bakka hin galle. Durii falaalatti odeessa dhageenya arra didillisee hangaasuu argina awwaannisaa geerii maacuriinuun tollee waboon haxaa'ee geessa bakka hin galle lafaan nu hagayuu qabbanooynaa oowwa garaa nu boba'uu lafaan nu hagayuu kan haqama magarsuu cubbuu habeen haxaa'uu. Gaaleetti damee irna damee gandisa osoo dhigoo waan taa'uuti qarri dubbii fannisa gaaleetti funyaan daba dhugoonaan ni gadaba gowwaa wallaalaaf daba qarri daba odaa roobaatii manaan qabaa manan diigamneen qaba. Odaa hulleetii manaan qabaa manan diigamneen qaba. Odaa nabeetii manaan qabaa manan diigamneen qaba. Odaa bisilii manaan qabaa manan diigamneen qaba. Odaa bultumii manaan qabaa manan diigamneen qaba. Gojjam wambaraa fi matakkalii manaan qaba manan diigamneen qaba. Mana ijoollee mammaa wararkan diigamneen qaba. Gojjamii gojjoo mammaa warariin qaba manan diigamneen qaba. Yoo hayyuullee nu qaba yoo guutaallee nu qaba yoo arjaallee nu qaba gootummaan teenyaa fi hayyumaa fi arjummaan kilintisiisa buuti taate malee. Birbirsi qonnee jige boorteen gamaa fottoyte birbirsa kunne jigee boortee gamaa fottoke ilmayyoo weenni manni kee buta dhabee dudduulaaf irrin jibbuu haati dhalteen jaalattu gara laafeeysa namaa ammoo hiriyaan hin jaalattu korkotaa diroo raasuu saati dubraan jaalattu galtee malee maaliin galattee malee lammiin hongoon jaalattu. Oromoo asumarratti muuxamaraa horii hedduu keessaa kabeellaan hin dhabamu. Oromoo karaatii fi Oromoo garaa ka tahee diinat dabalamee diinaa wajjiin laga keenyaa fi karaa keenyaa fi maqaa keenyatti himu. Horii hedduu keessaa kabeellaan hin dhabamu. Warri biyya keessa jirtan abdiin kutatina warri biyya alaa jirtanis Oromoonni daaspooraa jirtan warra daa'ibaraa ka isin biraa deemee mootummaa nama nyaataa kanaa wajjiin hirmaatee ummata keenya fixu kana
murtii keeysa deebiin qabne akka tarkaanfi keeysa deebiin qabne fudhattan abdii isinirraa qabaachaadha. arraaf asumattiin tuuttoo guduunfadhaa asumattiin muuxamaraa tatte aantu guutuu irratti haga walit dachaanu horaa bulaa dagaagaa deebanaan isiniin jaa. bakka arraatni kiyya xiqqo karaarraa maqettis naa sirreeysa taniin dabse naa diriirsa taniin wallaale na barsiisa tanat dukkanooyte guca naa qabsiisa. oromoo lammii tiyya birkii waliif hadooddu lammii waliif rifattu ulfinaa fi kabajaan isinii qaba. horaa bulaa dagaagaa deebana hanga tatte aantu walit dachaanu nagaarra jiraadhaa.